Erga kaste harka kee ol kaastee akka kamitti saatu Yesuus Kiristoosiin amana garaa kee guutuudhaan amanattee murtii guutuun egaa amantii jijjiiruu isaatiin ajandaa ta'ee jira. Yesuus murtii guutuu yaame. Yesuus murtii guutuu nurraa fudhate. Awwalee musammaa nutti irraa fudhate. Wallahi Yesuus taraa tan numatti jira ukama. Dhuguma garuu mucaan kun amantii jijjiire moo ajandaadhaaf akkas godhe? Waa'ee amantii irratti immoo qoosaan hin jiru. Garuu dhiironni tokko tokko dubartii akkas boosisuun dhiirummaa isinitti fakkaata. Hamzaa maalitti goote adaraa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafoon hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkamitti isin jedha har'a maayikii akkasitti qabannee isin dhufne isin galee al tokko akkasii wayyuu. Ega har'as viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan fataa zanaattiin jennu isin qabadee dhufeetan jira. Oduummoo yedduu kan sooshaal miidiyaa achi facha deemaa jiran tokko illee isiniif qabadee dhufeetan jira jechaadha. Maayikii boota isaatti deebisnee walitti deebina. Hamma kana sagalee isin nagaa jirtan maayikii akkasii isinii galee egaa warreen magari chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe gochuun dagatinaa viidiyoo kana illee hundi keessan nu like gochuun dagatinaa chaalenjii keenya xumuruudhaaf guyyaa 5 nu hafte jechaadha. Aarumaan galfadha jechaadha gara viidiyoo. Warqee kan bahu dhoqqee keessa, midhaan kan bahu dhoqqee keessa, bishaan kan burqu dhoqqee keessa, ati garuu dhiqattee dibattee miidiyaa irra teessa. Nuti garuu ijoolleen baadiyyaa gindoo gangalchinee xaarree halkan guyyaa ganna roobaan joorree birraa aduun qorree qoonqoo keessan soorree ijoolleen baadiyyaa nutu ta'ee jira gurguruu biyyaa. Haa ta'u garuu jechaadha. Isinis ijoollee miidiyaati hoo. Amma ijoolleen baadiyyaa ijoollee magaalaa wanti jedhaman jiru isinii galee hundinuu hamma TikTokii waan argite miidiyaatti tarateera jechaadha. Isuma dhugumaan amma fakkeenyaaf diddibadhee miidiyaa irraan taa'aa dhugumaa Oromoo. Garuu abbootii keenya illee jedhaa malee isin iyyuu warri akkas deemtanii bakka akkasitti argamtanu kanuma jettaniiti maayinni wal sobnaa wal sobuu wayyaa meemee. Akkasuma dhugaasaa. Utuun jana janii waggaa dhufu durba fuutu. Utuun jana janii immoo maal akkamitti yaaddu isin? Tuun jana janiin waa tokko fuuchuun hin jiru. Halkanii guyyaa itti muddaa. Halkanii guyyaa itti muddaa. Halkanii guyyaa itti muddaa. Dubartoota keenya ficcisiisuu fi akkas jettanii maa inni dhiisaa kanuu warra haasa'uu sodaatu naamni warra yeella'u naamni hin miidhamnu nuyi. Gaafa jarri itti muddannu hin miidhamnu mee soba jedhaa. Ajaa'iba ala namanti garuu dhiirri tokko akkas gochuun dhiirummaa warri itti fakkaatu meemee. Nagada kaya
تكت مرات أنا سترت يا مساوي سجل الرارة قبوز سجل وتكت وترى الرارة قبوز سمرارو يا مساوي يعني انت سمرارو أبليتي لما توجين لتنقبت يا مسيي الرارة قبوز ما كقرا جوات يا مساوي ما كقرا جوات أبليتي لما قبت توجين لت يا مساوي ما كقرا جوات بس بقرا قبوز Garuu dura ijoolleen durbaa yeroo akkas bootu garaas hin nyaattu. Yeroo akkasii imimmaan coccobsitee boottu garaas hin nyaattu adara. Ani dhiirummaadhaan amma wanta akkasii kutanii immoo tiktookii irra gadhiisuun ishee amma maal taate mucaan kun jaalala annaa galuu dideem. Maaliif akka Hamza maalitti gootee dara Hamza. Garaan na gubatee baay'isee wallaahi gisee ijoolleen durbaa durba jechuun ikkoo ijoollee isa biyyiidha. Maaf akkasitti taphatu ijoollee isa biyyii daa'ima durba jechuun. Hedduu gara nama nyaata garuu. Godii murtii guutuu dhageessaniittu. Raftaniitu moo jara keenya murtii guutuu ituu ni shahaadaa jalaa qabachuudha jarri wal gaaniitu jarri taanu riipoorti gootee mana isaa cobsiiftee irraa bafte. Sheek waajiin tokko ta'anii ani yeroo qabu dafika harka kee ol kaasi inni immoo anasitti harkan kennu maallee tokkotti naqee harka kenna jedha wallaahi nan kolfe jennaan nan gangaladheen kolfe mana kana keessa wallaahi ajaa'iba bar. Egaa kaleessaa kaasee immoo waa'ee murtii guutuu dhufee sooshaal miidiyaa kana ajandaa ta'ee jira jechaadha. Asirratti maal isiniin jechuu barbaada yeroo kana amantiidhaan hin qoosamu. Amantii ajandaa godhatanii waan arge ka'uu yoo barbaaddani nama akkasii beektu amanu godhu. Maaliif amantaan ajandaan ta'u jechaadha. Amantiin kamiyyuu kabajamee jiraatamuu qaba ittiin. Kanaaf warri amantiidhaan ajandaa gootan murtii guutuun kun yaa'u an gaafuma durinni Saawudii dhaqee achi durba wajjin qabame shakkiyaan. Dhaggeeffannee walitti deebiname maaliifoo? Yesuus murtii guutuu yaame. Yesuus murtii guutuu nurraa fudhate. Awwalee musammaa nutti irraa fudhate. Wallaahi Yesuus taraa tan numatti jira ukkama. Yesuus. Ijoolleen harkaa guurtee fixeera Yesuus. Anka jedhu nama nagaamaa nu harkaan fuune si Yesuus. Ijoollee iyyaala sharmuuxa guuraa jirtaa bara Yesuus. Sirreessuuf immoo warra amantii musliimaa sirreessuu dadhabde kan nu harkaa guuraa jirta maashaallah. Jabaadhu Yesuus si jaalanna ishee. Haleluuyaa! Yesuus bara murtii guutuun kun bara ajjiin dhaqajee achi dhaqee bara dhalaa sun darabiyaa tana dhaqee taaptaap godhee ajjii ziyaaraa kaameeraan fuudhee achi inti ana kaa ture Yesuus. Anamma kana dhibeen deemuu oolee nama narrabsina mirga isaati. Walaa mirga isaati. Murtii guutoo galmee akkasii hoo jiraanne ilaalame Yesuus yaamichi isaa yoom nu geessire nullee. Waan biraatiin qalladee ajandaa waan fedha waan amantiin fedhu warwaan. I don't like it. Haa ta'u ani jechi isaan na kolfisiise. Baay'ee amantiidhaan hin qoosinaa. Dhiisaa adara amantii keessa galtanii Oromoon siraa gandummaadhaanis wal jeeqaa jireenyaan sichi amantiidhaan kana caala wal jeeqaa dhiisaa. Murtii guutuun kun garuu ni ajandaadhaaf ta'e jechaadha. Balleessuu qabdu riippoorti godhamee balleeffamuu qaba akkaawuntiin isaa. Hiriyaan sammuu Aziyyuu maal ta'e jedhee harkaa badeera. Kanarraa deebi'uu ka danda'u taate mucaa kana qabadha. Uummanni Harargee mucaan aaree immooshiina tahee waan nuti isa gooneen deemaara malee islaamummaa dhiisee deemaa jiru. በጣም ያሳዘነኝ ነገር ማለከተ ቤታ ኦሶ ዱበታ ጅሩ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ጀላበር ኦሶ ጀቹ ጅሩ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ጀል ከዚህ በላይ ምንድነው የሚያማው ሀገነረሜ ማልቹ ሽዱኩ እየተናገራች ብረት ነምኒ አረብሳኒ ሃለከ አከነተ ማሊከ አከነተ ያት ጀታኒ አፋኒ ወንቱ ይሸባት ሶ ዳጋቲ ሙጫ ከነቀባ ወላሂ ረፉፊን ደማ ጅራ ኢትዮጵያ ከስ ጅራ ግን ነቲ ዲት በቃ አትሊስት ነገልቹ ዲድ ከደዴ ነገልቹ ዲድ ከሰሊት በረሴ ነገልቹ ዲድ ሙጫ ከነዳቃቲ ቀበዳ ሙጫ ከነዳቃ ኢንቀበና ቀበዳ ከእሞ ኡስታዝ ከና ኡስታዝ ማሊ ሚቲ ነብቾና ፊ ባለ ከሰዳበቴቲኒ መቃ ባለ ኛቱ ከነ ጆሌን ባለለ እራዱበት ሼኩማ ኢን ቀቡሌን አርጊኔ ዑለማ ኢሰሌ በከ ቡፈቴን ጅሩ ነምኒ ባሌንሌ በከ ቡኤ ኑሃ ሰይጀዴን እንጅሩ ኑሁ ገና እቲ ገዲባኔ መቃ ብየ ከና በለሳ ጅራ እረ ገዲበሄቲኒ እንዱበዳን ባለ ከሰቲ ነምኒ ሞቱማ ከበጀ
hoteela yoo seeneetiin inni nyaata kan nyaatu taate Baalee keessatti namni marratame asiin dura yoo ka jiraatu taate nu haa baasu. Kanaan alatti viidiyoon inni dalagee of biraa qabu qofti itti gaafadhaan akka dhuunfaatti akka dhalattuu Baaleetti amma booda mana nyaataa wayita ani seene nyaattee qammastu malee natti hin kenninii jedha. Kun immoo yakka Baaleen bishaan gaafattee aanan dhuydee deemta malee ati maaliif bulchaa biyya tokkoo kabajje jedhee namni marzii nama nyaachise asiin dura hin jiru. Kuni maqballeessi biyya keenya irratti deemaa jirudha. An akka nama baratee takkatti inni himadha himachuufillee ta'a irraallee gadi hin bu'u. Ilaa yoo malqiyaamaa isatu kabajaa ofirraa fuudhe waan ta'eef. Sigalee namni bunnaa beetii keessa nyaata nama olii gad oofu suni buna isaa qammasuu achi biran dhaabatu. Dhiyana isaa qammasuu achi biran dhaabatu sigalee nama nagahan bulchiinsi naannaa sanii nagahan jiraata. Kantiibaan nuun jenne kantiibaan magaalaa roobee nagahan magaalaa. Murtii shaadaa qabadhu amantii islaamaa teeti deebi. Rakkoo teeta sanbooda sirra gee tawaan sanirraa ka'ee sirra gee takka takkatti dubbannee akka silaa deebisaan isiidhaan maltu olitti deebisaa deebisuu fi dandeenyaa jechuun jira. Alhamdulillah. Qabeenyaan taatus, yaadaan taatus, harkaan taatus, yoo rorroon harkaa karaa harkaa dhufu taates ni jirra. Yoo gartee karaa qabeenyaa taates ni jirra. Yoo deebitee as nu wajjin as gubbatti ol baatee taa'u tasgabbii irraa takka. Waan biraa itti deebina. Murtii kuni waan deebisaa rorroo namni sirraan geessan rorroo san deebisaa si deebisuu miti. Waan rorroo san sirraa dhorkuu miti. Waan rorroo saniif si qophisu. Waan gartee nama akka keetii ilma namaa akka keetiiti jecha amantii teeta keessa dhalattee gartee keessa guddatte diin rabbiin sii kanne alhamdulillahi rabbil alamin jettee qabattee xiqqeenyaan gartee keessatti ol guddattee keessa jirtu. Ka gartee rabbiin akka horiitti yaadurraa adda nu godhee gartee imaana nu kannee if nu beeksise. Kanarraa gartee achi Hasibaasu ilma namaatiif if kuffifteef nama saniif rakkoo saniif kuffiftee ilma namaa saniitu akka gartee si moo'ee akka nama goobaan galee ifirra goote malee moo'icha namaa sanii miti jechuudha. Saniif tun dubbiin dubbii ilma namaatii fi si jidduutii miti. Nin dubbadda Dubbii daangaa rabbi dubbii daangaa jabaatee anaa hojii waliin qabatu garuu waaniin an dubbaddeerraa yaada kiyyaa osoo hin hubatin yaada keena amantii biraa yoo jijjiirradhee qabaadde obboleessa keetii miti. Uumaadhaa godhaan jennee bara. obboleessa kiyya amantii Har'a na keessaa Profeesar. Naaf se murtii ni fitadda Hamzaa ni fitadda. Amantii feete qabaattu an obboleeyyummaa kiyyarraa narraan jijjiiramtu. Ammoo bikkaan an ittiin si fadhu kana keessaan irraan beeyniin sin jechaa jira malee amantii feete qabaattu obbolummaa kiyyarraa narraan jijjiiramtu. Murtiin hubadhu kasitti. Ammoo san hunda wanni hunda dursu tana tarakkoo sirra geessee ammumaa asirratti akka takkatti itti deebina obboleessa kiyya daangaa rabbii ka dabarte daangaa rabbii keessatti deebiin sin jira akka obboleessaattis dhaamu jira. Daangaa rabbii kan dabarte obboleessa kiyyaa. Galatoomii yaada keetii fi yaada keetii yaada kan keetiif. Okay. Ustaadhan dawwalee ni haame bar namni kun kitaaba irra qaroo jiru kun bara obboleessa kiyya dawwaleeti. Murtii jaaladhaan isa kaasee bare barsiin jaaladhaa obboleessa isa kaasee bare. Oggumata kana dhaga'e mee Ustaad Hamza dawwaleeti hirriba irra jiru siree na kaase mana Ustaad Hamza Sheekh Jaabirii takkan haasa'u jirra maaltu jira yaa boora feena dhiisii xiqquma tana dhukuu jiraan jeen. Dhaggeeffadhe kun waan amantiiti. Wanni wajji wal qabatu miti. Anna na gargaara yookaan ni rakkadhee fi akkana ta'e jechuu kiyyaa miti. Waan narratti ta'ee fi waggoota lameen sadeen dabre narratti ta'e irra dhaabbadhee hoggaan laalu bas nama amantii musliimaa himatu wajjin obboleessa islaamaa obboleessa shahadaa obboleessa akhiraa jedhamuu hin barbaadurraa himalee ni rakkadhee yookaan akkasiin fi miti akkasitti akkanaa hubattu. Talammaffaa hadiisa ammaa isin naa himte kana dawwaltee naa himuu ni dandeessa obboleessa kiyya karaa amantii muslimaa deebii naan jechuu ni dandeessa ture Ismaa'il.
yookaan Profeesar Usme. So amma wanni ati haa himte kuni like I don't know akkan itti si ibsu hin beeku. Alex niin dubbadhaa jettimee dubbadhu. Maalin Murtii dubbadhee? fayyan. Na afaanii qabdeenaa galaasa sirraa wanta jee wanni jechuu barbaade. Ani obboleessi kee yoo rakkoo ta'e guututti hin dhageen. Arraan tana rakkoo ta'e waan dhagee rakkoo ta'e. Ustaz Hamzaan yoo carraan haa kennu namni dursu. Dubbadhu fitadha dubbadhu. Dubbadhu Alex. Dubbadhu Alex taa'ee dubbadhu achi booda waan hin dubbadhuun qabaatite. Ayyee galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu galatooma carraa kana naa kennu keessanii fi hangan danda'etti gaggabaabsee dubbachuun barbaada. Yoon karaarraa maqe naaf golcha yookaan nasirra. An akka kiyyaatti jecha nama akkasii dhiisuudhuma wayyaam. Yoo dhukkubfatee waan argite maatiin itti qaraa'isan yookaan waa itti qorichatti barbaadan. Inni kun isa guddaa gindibbaa isaatii. Amma namni kun nama akkasiirra wanta akkasiin eegamu amantii isaa ajandaa godhachuun yeroo kana keessan barbaachisu. Egaa kana fakkaata viidiyoon raaf qabdu kana fakkaata isin ture isin bohaarsee gammachiisaa yaada keessan koomentii irratti mee barreessuun dagatina maal jettu mee mucaa kanaan haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show.